Biyyi Saawud Arabiyaa yeroo ammaa kanatti cufamee akka jiru namoonni tokko tokko hin dubbatu garuu ammam dhugaa akka ta'e isaa hin baramne jechuudha. Ashamaa harka fuunii hordoftoota koo nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha waaqayyoof galannaa ta'u isinillee nagaa guddaa qabaadha lafa jirtanitti isinii jechaati haaraa kan taatanii noora baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechaa jalqabaa kaatanii hanga hammaatti kan wajjin turtan na jajjabeessuudhaan kallattii garaagaraatiin yaada keessanii na deeggaraa akkasuma immoo qeeqanis guddaa isaa galatoomaa isinin jaaladha isinin jedha obboloota koo ammallee turtiin keessan na wajjin haa ta'u jecha sheer laayik yaada qabdanis immoo koomentii jala ka'aa isinin jedha obboloota koo. Egaa obboloota koo yeroo garaagaraatti deebi'ee waa'ee Saawud Arabiyaa akkasuma immoo waa'ee ijoollota keenya biyya namaa keessatti rakkachaa jiranii yeroo hedduu irraa dubbadha jechuudha. Sababni isaayyuu ani mana gaariitiin jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee har'a naan mijatee jira malee borutti wanta ta'uu hin beenu jechuudha. Maaliif alagaa keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu lafa jirrutti kan haala mijataa keessa jirrullee kan haala mijataa keessa hin jirrellee adaraa keessanii waliif sagalee akka taanu maaliif namoonni hedduun jechuudha namni baay'een na jala hin jiru fooloo hin qabu akkasuma bakka namoonni hedduun na bira hin jiran hiriyoota baay'ee hin qabu karaa sooshaal miidiyaa akootii jettanii hin callisinaa isin hin jedha sababni isaayyuu namni 3-4 amma 10 yoo isin hordofan isaanillee sheer gochuuti danda'u waan ta'eef sooshaal miidiyaa keenya arraba garagaraa ittiin wal cabsuu ittiin wal qeequu ittiin wal kuffisuudhaaf iyyuu wantoota garagaraatiif iyyuu fayyadamaatii oolla waan ta'eef ittiin lubbuu keenya haa baraarru hojiidhaaf haa godhannu isiniin jecha namoonni sooshaal miidiyaa kamiyyuu kan qabdan jechuudha feesbuukii tiiktookii akkasuma immoo teelegiraamii karaa kamiiniyyuu jechuudha karaa dandeessaniin haala mijataa keessa jira jettanii waa'ee ijoollee keenyaa hin callisinaa boru mana keessa seena waan ta'eef karaa dandeessan kamiiniyyuu adaraa keessanii sagalee akka taatanii fi adaraa amantaa keessanii akkasuma immoo adaraa amantaa keessanii adaraa namummaa adaraa obbolummaa adaraa isiniin jedha obboloota koo yeroo hedduudhaaf irra deddeebi'een dubbadha maaliif namummaatu natti dhaga'ame isiniin jedha yeroo ammaa kanatti Saawud Arabiyaan akka dhaabatee jiru akka cufame namoota tokko irraa dhaga'een jira jechuudha warra biyya keessaa deemuudhaaf qophii hundumayyuu xumuranii akka irratti cufame waan akkasii dubbatamaa jira jechuudha garuu amma akka inni dhugaa ta'e wanti hin beeku hin jiru jechuudha egaa obboloota koo cufame yoo dhuma nuun jedhaniyyuu ammatti furmaata isaa hin argine hin beeknu waan ta'eef karaa dandeenyu karaa kamiiniyyuu biyya Saawud Arabiyaa akka durraa cufamu adaraa keessanii sagalee ta'aa fi obboloonni keenya hedduun achi keessatti dheebochaa jiru obboloonni keenya hedduun achi keessatti beela'aati achi keessatti dararamaati billaadhaan qalamaatni jiru jechuudha hedduu isaanii immoo mana gaariyyuu kan jirani jiin isaanii yeroo ga'e jechuudha gatii dadhabbii isaanii miindaa isaanii gaafachuutti dadhabanii yeroo isaan bakka waan godha wallaalanii yeroo isaan dhiphata yeroo isaan yaadda'antu jiru jechuudha ijoolleen keenya xiinsammuun isaanii miidhamee jira jechuudha yeroo qalamuu ijoollota kanaa arganii namni sooshaal miidiyaa itti fayyadamne hin jira jedhee yaadu jechuudha viidiyoo waraabatii jechuudha kan isaan qalamaatii jiran viidiyoo kana eenyutu waraabee jettu namoonni hedduun jechuudha biyyoota arabaa keessatti viidiyoon hin jira jechuudha kaameraan mana keessa faca'ee jira waan ta'eef tariitoo jechuudha ijoolleen keenya gaafa qalaman jedhanii yookas immoo ijoolleen keenya gaafa madaamidhaan reebbaman jedhamanii iddoo seeratti yoo kan akka ta'e poolisiin kan dhaqee too'ii wanta kana fattashu yookiis immoo wanta kana kan qoratu yoo ta'e tarii jechuudha carraa itti kaameraa cufuu jarri kun maatiin bira ijoolleen keenya biratti miidhamaa jiran kun jiraachuutii dhiisuu danda'a jechuudha kanaaf iyyuu kaameraa yoo jiraate kaameraa sun achi fuudhamee kaameraa sanirraan viidiyoon ijoolleen keenya yeroo qalamtu yeroo reebbamtu akka sanatti sooshaal miidiyaatti ba'uutii danda'a waan ta'eef isobuu oduu sobaa qopheessaniiti malee eenyutu viidiyoo kaameraa waraabee waan akkasii kana akka hin jenne garaa waliif na'u haa qabaannu obboloota koo
warroonni keessa jirtanillee jechuudha rakkina garaagaraa keessa adaraa keessanii yeroo hundumayyuu jechuudha waaqayyo uumaa keessan isa ta'e akka amantii keessanitti amantii musliimas kan taatani amantaa ortodoksii beentee waanuma kamiyyuu haa ta'u jechuudha amantaa keessa jirtan sanaani uumaa keessa yeroo lafaa kaatan akkasuma immoo haala kam keessatti illee jabaadhaa tokkadha namoonni hedduun jechuudha biyya namaa keessa jira garuu uumaa keenya yaadannu yeroo itti sirbinutu jira jechuudha garuu kanaan caala otoo akka amantaa keenyatti gadi jennee to'i wanta itti amannee jiru sana otoo ordofnee otoo akkuma amantaa keenyatti uumaa keenya kadhannee isatu nu oolchuu danda'a obboloota koo gaafa isinitti tolee jiru gaafa miidhamni tokko isinirra hin geenye adaraa keessan uumaa keessan wallaaltanii safuu cabsuudhaan jechuudha sirba garagaraa hojii seexanaa hin hojjetina maaliif amantaa kam keessattiyyuu sirbaa kan jedhu homtuuyyuu hin jiru jechuudha kanaafiyyuu sirba garagaraa irratti yeroo keessan dabarsuun isa ta'u waa'ee lubbuu keessanii nagaan baasee nagaan gara biyya keessanitti deebisee kan isin galchu uumaa keessan waan ta'eef uumaa keessa yeroo hundumayyuu akka amantaa keessanitti akka nu oolcha jettanitti kadhadhaa isiniin jedha obboloota koo hin caaffarina qullaa baatanii kallattii garagaraatiin yeroo rakkina keessa seennetti wanti tokko akka nutti dhufu hin beeknu jechuudha akkasuma immoo jechuudha obboloonni rakkina keessa jirtan jechuudha jabaadhaa immoo haaraa kan dhuftanii fakkeenyaaf biyyarraa haaraa dhuftanii ji'a 3 hamma hin guunnetti biiroonii mana isinii jijjiiruu rakkina keessaniif amma ta'e isinii furuutu danda'a garuutii jechuudha madaamonni hamma jechuudha ijoollee keenyatti muudii qabatanii jiru waan ta'eef amma dhaqanii ji'a 3 guutanitti madaamonni hamalaan ijoollee keenya qabatu jechuudha garuu gaafa ji'a 3 guutanii ishiin hiqaamallee hojjisiifti warra biiroorraa isin bitatti waan ta'eef iyyuu ishiin achi sin deebisuu hin dandeessu jechuudha oo barbaadde sin gurgurachuu waan barbaadde akka barbaadde sin gootee jirti maaliif biiroon birrii guddaa deebisee lubbuu keessan baraaruuti sababa hin dandeenyeef isin gargaaruu hin dandeenyeef akka sana godhu jechuudha haala isaanii hamma ji'a 3 guutanitti aara kan dhaxxanii amma ta'e jechuudha tilmaamati yoo isinii ta'uudha baate biirootti deebi'aadha isiniin jedha obboloota kooyi rakkina keessa kan jirtan immoo jabaadhatoo obsaadha waaqayyoonis kadhadhaa karaa dandeessaniin immoo namoonni akka sagalee isiniif ta'anillee ba'atoo rakkina keessan himadhaa kanarraan kan hafe karaa maatii keessanitti illee dabarsaatoo karaa biyyaatiin illee akka gaafachuuti danda'an waan akkasii godhaa isiniin jedha obboloota koo walii keessan quba qabaadhaa lookeeshinii ijoollota wajjin hiriyoota keessan kan tisixxa wajjin waliif ergaa isiniin jedha adaraa keessan of eeggannoo taasisaadha hamma ta'e immoo amalaan jechuudha jara bira jirtan sana qabadhaadha namoonni rakkina keessa hin jirre immoo karaa garagaraatiin jechuudha miindaa keessan gaafachuu kan sodaattanii sodaanni irraa maal taana kan jettan immoo uumaa keessanii jabaadhatii kadhadhaa isiniin jedha obboloota koo inni waan hin taanetti dabarsee isiniin kennu waan ta'eef sodaatinaa isiniin jedha waaqayyoo isiniif jira waaqayyoo si wajjin jira isiniin jedha obboloota koo adaraa keessanii sagalee immoo waliif haa taanu yoo nuti sagalee waliif taane malee eenyuyyuu sagalee nuuf ta'uuti hin jiru hiriyoota keessan akkasuma immoo maatii keessan kan ta'anii biyyarraa immoo jechuudha gara biyya Saawudii dhufuudhaaf kan qophii isaa xumuraa akkasuma immoo qophii isaa kan jalqabaa jiranii adaraa keessanii akka hin dhufne ijoollonni keenya mana muraasa jechuudha iddoo gaarii kan isaan ga'ee hojii isaanii sirnaan hojjechaa kan jiran malee harki caalan ijoolleen keenya reefillee gara biyyaatti galuudhaaf walii wallaallamee kan jirutu jira waan ta'eef akka biyya kanatti dhufanii tooyi miidhama kana xiinsammuu isaanii tuqamuu keessa akka isenne adaraa keessan itti maadha biyya biraa yoo deemuu barbaadan biyya biraa haa deeman isiniin jedha obboloota koo yoo jiraanni nyaachuutii dandeenya garuu hin jirru taanani isuma hojjennu kanayyuu nyaachuutii hin dandeenyu waan ta'eef duuni biyya namaa keessa immoo du'a sareeti waan ta'eef kabaja hin qabnu waan ta'eef yoo duunellee biyya abbaa keenya keessatti duunee haatiif abbaan keenya obboloonni keenya boo'anii tooyi nu awwaallachuu wayya malee akkasitti biyya namaa keessatti yeroo duunellee maatiin keenya illee jechuudha umurii isaaniitti kan isaan gubachaati afaan isiniin jedha kanaafiyyuu waaqayyo obsa isiniif haa kennu lafa jirtanittis uuman keenya isinaa heegu isiniin jedha obboloota koo nagaan akkuma baane waaqayyo maatii keenyatti illee nagaan baasee nu haa galchu isiniin jedha nuti garuu karaa dandeenyuun sagalee waliif haa taanu mootummaan illee jechuudha biyya Saawud Arabiyaa karaa seera qabeessa hin taaneenis erga ijoollota keenya gargaaruutii hin dandeenye nurra akka cufu asumaan adaraa keessa
sagalee waliif ta'aa isiniin jedha biyyi Saawud Arabiyaa nurraa hacumamu bakka gaarummaa isaa warqiin iyyuu achiin otoo dhangala'ee ijoolleen keenya kan miidhamnantu caala waan ta'eef iyyuu akka nurraa cufamu adaraa keessa sagalee taa'aadha ana rakkinni narra hin geenye ana obboleessa obboleettii achiin qabu jettanii tooyi inu sinaa obboloota koo inni miidhamaa jiru inni du'aa jiru kanama akka kiyyaa fi akka keetii lubbuu baatu jechuudha akkuma bakka obboleeyyan keenya nu mararra sanatti maatii isaanii obboloota isaanii mararuutii danda'u waan ta'eef namummaan nutti haa dhaga'amu adaraa keessan amantii qabdaniin bakka maatii keessanii isin qabeera waan ta'eef ijoollota biyya namaa kana keessatti dararamaa jiranii akka sagalee taatanii biiroon Itoophiyaattis akka cufamu kan Saawud Arabiyaa keessatti hojjetullee akka nurraa cufama sirumtaa warri rakkachaa jira furmaata akka argatanii sagalee waliif haa taanu isiniin jedha obboloota koo amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura isiniin jedha turtii gaarii qabaadha yaada qabdan immoo koomentii keessa kaa namni hundumtiyyuu immoo sagalee waliif haa taanu isiniin jedha hin callisina namni tokkoo fi namni lama sagalee waliif taane wal gargaaruutii hin dandeenyu garuu hundumti keenya iyyuu jigiidha yoo baane jechuudha karaa dandeenye tokko sagalee keenya yoo sooshaal miidiyaa qabnu irratti jechuudha addunyaatti yoo beeksifanne gargaarsa argachuu furmaata argachuuti dandeenya kanarraan kanaaf immoo uumaa keenya waliif kadhachuuti qabna isiniin jedha akka dandeenyetti obboloota koo wanti maaliif wanti baay'inaan humnaan godhan tokko furmaata argachuuti danda'a waan ta'eef adaraa keessa walaa gargaarru karaa dandeenya.